kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu torbanni keessan gaarii akka ture abdii guutuun qaba jechuudha. Waaqayyo mana keessaniif nagaa guutuu haa kennu. Har'as sagantaa addaatiin sagantaa Maaddii Faaruutiin haaluma adda ta'een dhiyaannee jirra jechuudha. Haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu faana turtan adaraa isiniin jecha ani isinii wajjin kanan turu latniirraa kumarraan ta'a jechuudha. Garuu utuu gara faarsaa isin hafeeruutti hin darbin akkuma amala keenya mataa keenya gadi qabannee sanuu gargaari waaqa keenya hin galateeffanna. Carraa fuula kee duratti dhiyaachuu waan nu laatteef si galateeffanna Waaqayyo Gooftaa. Galanni maqaa keetiif daddabalee haa ta'u. Yoo nuti cubbamoota taanillee karaa keerra deemuu hin barbaannu ta'ellee yeroo hundumaa garuu ati jaalala keetiin nutti dhiyoo waan jirtuuf si galateeffannaa maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Dura keetti immoo dhiyaannee jirra. Isa si akkine cubbuu keenya isa sitti balleessine hundumaatii nuuf dhiisi. Fuula araara keessa gara jireenya keenyaatti, gara biyya keenyaatti, gara maatii keenyaatti ati deebisuun jaalala kee haa ta'u. Yaa Waaqayyo Gooftaa, sagantaa asii darbu hundumaan eebbifamuu akka dandeenyu, gara keetti deebi'uu akka dandeenyu, hafuurri qulqulluunis geggeessaa jireenya keenya akka ta'uuf si kadhannaa jaalala kee nuuf haa ta'u. Xumura jireenya keenyaa hundumaa nuuf miidhagsi jaalala keedha yoo ta'e maqaa tokkicha ilma kee Yesuusiin. Ameen. Daawwattoota keenya sagantaa keenya har'aa sagantaa Maaddii Faaruu keessatti haaluma adda ta'een faarsaa xumurri biyya lafaa akka geenyu yaadachiisu akka Kiristoos dhufuuf jedhu kan nu yaadachiisu nutis immoo waan hojjennu hundumaa caalchifannee Waaqayyoon duukaa bu'aa akka qabnu waan hundumaa akka Kiristoos caalu qabeenyi keenya darbuuf akka jiru hubannee Kiristoosiin duukaa deemuu akka qabnu faarfannaa nu yaadachiisanidha jechuudha. Kanaaf eessayyuu akka hin deemne faarfannaa kana hundumaan akka eebbifamtan isiniin jecha jalqaba irratti faarsaa ani isin afeeru uumamni fuula kee duraa gaafa baqatu murtoodhaan yemmuu deebitee waaqarraa dhuftu waa'ee koof seenaan caafamee jiru maal jedha madaalliitti kufee akka hin argamneef sin kadhadha. Faarfataa Andu'aalam Taaddasii ka faarfatee Waaqayyo bara jireenya isaa hundumaa haa eebbisu. Dhugaadhumattiyyuu waa'ee keenyaaf caafamee inni jiru maal jedha wanta nuti dhoksaatti hojjennu Kiristoosiin hin gammachiisa. Yeroo baay'ee fuula namootaa duratti wanta gaarii hojjechuu mallata'a, wanta Kiristoos barbaadu hojjechuu mallata'a. Garuu kan Waaqayyo nurraa barbaadu gola keenyatti maal akka goonu Waaqayyoon gammachiisuu akka qabnu akkasumas waan ulfina isaatiif ta'u hojjechuu akka qabnudha jechuudha. Cubbuun kamiyyuu ifatti wanta ba'uuf gara Waaqayyootti deebi'uu akka qabnu. Waa'ee keenyaaf wanti caafamee jiru hundumtuu fuula isaa duratti gaarii akka ta'uuf yeroo hundumaa kadhata keenya ta'uu akka qabu faarsaa nu yaadachiisudha. Ittuma aansinis yaaloltuu mootii waaqaaf lafaa dammaqii dafii maalumaaf rafta of gattee mi'a lolaa gooftaa kee fudhuuti lolii lolchiisi barri inni dhumaa dhiyaate. Faarfataa Yoosef Taaddasee kan faarfate. Buufata faarfannaa kanaa keessatti yaadaan qabdanii yoo dhaggeeffataniitu ta'eef kanarra haala mijataa hin eegin gonkumaa yeroo fooyyaa dhufa jettee jecha jedhu argina jechuudha. Dhugaadhumattiyyuu biyyi lafaa gadheerraa gada caalaa gadheetti akka inni adeemaa deemu akkasumas immoo macaafni qulqulluu kan nuti dubbatu waggaan darbe waggaa kanarra maaliif fooyya'e jettee hin gaafatiin kun gaaffii nama gowwaati jedha wanta ta'eef wanta fooyyaa wanta caalaa gaarii ta'e eegaa deemuun nurra hin jiraatu. Sababiin isaas biyyi lafaa gadheerraa gara caalaa gadheetti adeemaa deema waan ta'eef kan nuti gochuu qabnu waan hundumaa dhiisnee Kiristoosiin hordofuu akka qabnu faarfannaa haaluma adda ta'een nu yaadachiisudha. Waaqayyo bara jireenya isaa haa eebbisu. Daawwattoota keenya faarfannaa kana lamaan erga isin hafeeree booddee walitti deebina. Turtii gaarii qabaadhaa. Fuula kee duraa gaafa baqatu
murtoodhaaf yommuu deebitee waaqarraa dhuftu waa'ee koof seenaan caafamee jiru maal jedha Maaddii ofii akkan argamneef sin kadhadha waa'ee koof galmeen fuula kee jiru maal jedha Maaddii ofii akkan argamneef sin kadhadha Baay'eedhaan lafarraa wanti nama guyyumsu waan gaarii fakkaatee kan nama wallaalchisu kana hundaaf harka koo durseen sitti kennadha Adeemeen samiirratti maqaa kee faarfadha kana hundaaf harka koo dursee sitti kennadha Adeemeen samiirratti maqaa kee faarfadha Dadhabbiif karaa koo hundaan sittin kenna Samiirratti si aarsuus gumgummiin koo lafoona Araaraan ija kee gara kootti deebisee Tolakeen cubbuu koo fuula kee duraa dhoksee Araaraan ija kee gara kootti deebisee Tolakeen cubbuu koo fuula kee duraa dhoksee Uumamni fuula kee duraa gaafa waaqatu murtoodhaaf yommuu deebitee waaqarraa dhuftu waa'ee koof seenaan caafamee jiru maal jedha Maaddii ofii akkan argamneef sin kadhadha waa'ee koof galmeen fuula kee jiru maal jedha Maaddii ofii akkan argamneef sin kadhadha Waan biraa hin fedhu ani seenan fo'adhe adeemuuf yaada koo hundumaan sitti hidhadhe Adaara ayyaana kee dhugaa natti uwwise Hir'uu koo
kee dhugaa natti uwwisi. Hir'uu koo hundumaatti guutuu na taasisi. Dhiphinaan fuula koo dura jiru yaadadhe. Sinnisee akkaan hin sokkine abdii kutadhe. Fedheera amantee obsaasaa kan keessanaa. Naaf kennee yeroo hundaa kadhannaan koo isa kana. Fedheera amantee obsaasaa kan keessanaa. Naaf kennee yeroo hundaa kadhannaan koo isa kana. Kanaafuu na gargaari dhugaa kee olan qaba. Wangeellee na harkatti maaliif gatii dhaba. Jabaadhee amma dhumaatti akkaan siif hojjedhu. Abbaa koo ati immoo kakuu kee naaf raawwadhu. Jabaadhee amma dhumaatti akkaan siif hojjedhu. Abbaa koo ati immoo kakuu kee naaf raawwadhu. Loltuu mootii waaqaaf lafaa. Dammaqii dafii maalumaaf rafta of gattee. Mi'a lolaa gooftaa kee fudhuuti lolii lolchiisi barrinni dhumaa dhiyaate. Michootaaf lammiiwwan keedduu diinni lolee fudhee kaari'eera. Hoji'ee Dakerkaa baafadhu obboloota keef obboleettota keef garaan kee naana'ee. Cubbuun balbala sarara ribeessaa eeggatu. Moonaan ka'ee laadhoo saajjisee. Meerra boleessi kee abeel jennaan hin beeku. Natu eegaa jedhe deebisee. Dhimma boleessaaf obboleettii si ilaallata. Maaf dhumaa namnutuuti jirtu. Utuu dhaloonni badiisaan baaduun caallisiin. Sirra jiram gati dhiigaatu.
kanarraa lamii jetaanii gonkuuma yeroo fooyyaa dhufa jettee dirqama mana baatee fangaara watutti booddee kee millatiin dagattee inni kee halkaniif guyyaa boqonnaa malee si balleessuuf hojjechaa jira. Eeloftus deebottus danda'ii haa qabduuni bilisummaan kee dhiyaateera. Abiraamtu mo'ame boojuu diinaa keessatti kufee Abiraam nagahee birmatee birmachiisee lolee harkaa baafatee dhufee ati akkamiin callistee dhistee hantiiwwan kee harka Baabilooniin keessatti utuu namni badiisaan baduun caallisanii gatii dhiigaatu sirra jiraate. Kanarraa lamii jetaanii gonkuuma yeroo fooyyaa dhufa jettee dirqama mana baatee fangaara watutti booddee kee millatiin dagattee inni kee halkaniif guyyaa boqonnaa malee si balleessuuf hojjechaa jira. Eeloftus deebottus danda'ii haa qabduuni bilisummaan kee dhiyaateera. Hidhaatee lolatti ba'ee moo'ichaa butu eegamu yoo harka laate booji'amee gaddi gadda kanarra caalu hin argamu. Yeroo rafuu hin qabneetti raaftee hammachuuf maal eeggatta salphina malee. Eegduun dallaasii on sagalee malakata nageessisi rafina malee. Naatti badee tole hin jedhinii qophaa'aa ta'ii yeroo maraa gonfoo keenna tabdiin eegduu qophaa'ee si fuulduraa jira. Sineelu diinni kee tasumaa ijibbaadhuun jedhin naagamee biyya dhaala kee arguuf jirtaa isichaa si abdachiifamee. Daawwattoota keenya ammallee faarfannaa xumura biyya lafaa nu yaadachiisu dhaggeeffachuun keenya akkuma itti fufettidha jechuudha. Xumura baraarra dhaabbannee cubbamaatti mararoo himnaa yeroonsaa yeroo sassaabbiitii nama hundumaaf dhaamsa xumuraa faarfataa dabalaa tolasaan kan faarfate dhugumattiyyuu maatii keenya oolfachuu akka qabnu hiriyoota keenya oolfachuu akka qabnu biyyi lafaa baduutti jira waan ta'eef nama hundumaafiyyuu mararoo xumuraa dhaamsa xumuraa dhaamuu akka qabnudha jechuudha. Abdii isa guddaa isa Kiristoos nuuf kenne waa'ee samaayii sana itti lallabuuf isaan yaadachiisuu danda'utu nurra jiraata. Ittuma fufnee dacheen dhumuuf jedha lubbuu keessan oolchaa faarfannaa jedhu faarfattoota warra Sayyoo Church Choir
kiboordii gimbiitiin kan faarfatame jechuudha. Utubaan ishee bososeeraa sichiin turtu Baabilooni jechaadha jechuudha kan isaan faarfatanii. Dhugaadhumattiyyuu biyyi lafaa kun dhumaa jira waan ta'eef hubannaa keenya hundumaa Kiristoos irra kaa'achuu akka qabnu, yeroo hundumaa kadhachuu akka qabnu, yeroo hundumaa waa'ee Waaqayyoo qorachuu akka qabnu faarfannaa nu yaadachiisudha. Sababiin isaas Baabiloon dhumuuf jetti, Baabiloon baduudhaaf jetti jechuudha. Nuyi warri Kiristoositti amanne garuu jireenya bara baraa argachuudhaaf abdii guddaa fi abdii waan hundumaa caalutu nuuf kennamee jira waan ta'eef ija keenya samaa irra kaawwanna jechuudha. Faarfannaa kana lamaaniin ammallee eebbifamaa akka biyyi lafaa xumuramuuf jettus ittiin yaadadhaa jechuun barbaada. Waaqayyo isin eebbisu. Maaddii mararoo himna yeroonsa yeroo sassaabbiiti naman dhumaaf dansaa tumura inni nadhiitti areessaa ture jawwicha fansa baanachuufi jajjabaadhaa imaltuun karaa ga'eerraa dhugaan miidhamuuni ergamoonni gaddisuuf jedhu qilleensota golee arfanii Maaddii girdin adda baasu ol fuudhamuuf jedhaa barsaanii iyyalkan walakkaa ta'uufi inni kan durboota gurnanii sodaachisaadha haalli keenya mana galgalaaf qophooftanii kanaaf iyyuu nu dhaamsa qabna qomoof sanyii namaa hundumaa dafaa waan lafaatti hiikama ga'eeraatii xumurrii baraa. Mul'atan kan argee yeroo nama ammaa ga'eera gooftaan balbala kee dhaabatee akka wantoota gaarateera yeroo xiqqootu isa hafee godhabamuu wanti caafame samiin qullaa'ummaa barbaada galaasaa eenyu qopheeffate ergamoonni gaddisuuf jedhu qilleensota golee arfanii Maaddii girdin adda baasu ol fuudhamuuf jedhaa barsaanii iyyalkan walakkaa ta'uufi inni kan durboota gurnanii sodaachisaadha haalli keenya mana galgalaaf qophooftanii kanaaf iyyuu nu dhaamsa qabna qomoof sanyii namaa hundumaa dafaa waan lafaatti hiikama ga'eeraatii xumurrii baraa. Bara Sodoomitti tureera lallabni bara keenyaa kuni abiddatu lafaa qulleessa lubbuu keessan oolchaa jechuuni jedhee Loot ergamaan lallabee inna geenyee sabni barasi seenaatu irra deebi'ama indagatina kaarrasi ergamoonni gaddisuuf jedhu qilleensota golee arfanii Maaddii girdin adda baasu ol fuudhamuuf jedhaa barsaanii iyyalkan walakkaa ta'uufi inni
durboota gurnanii sodaachisaadha haalli keenya mana galgalaaf qophooftanii kanaaf iyyuu nu dhaamsa qabna qomoof sanyii namaa hundumaa dafaa waan lafaatti hiikama ga'eeraatii xumurrii baraa. Kiristoos nuuf qopheesse warra qulqulloota wajjini yoo torii miti dhaalli samii akkaataa isaa kan argatanii amala warroota fayyanii haa qabaannu dhuunfaa dhuunfaatti dammaqaa maaloo irraa binaa namni hunduu waan facaase hamaati. Ergamoonni gaddisuuf jedhu qilleensota golee arfanii qamadiif girdiin adda baasu ol fuudhamuuf jedhaa barsaanii iyyalkan walakkaa ta'uufi inni kan durboota gurnanii sodaachisaadha haalli keenya mana galgalaaf qophooftanii kanaaf iyyuu nu dhaamsa qabna qomoof sanyii namaa hundumaa dafaa waan lafaatti hiikama ga'eeraatii xumurrii baraa. lafa kanaaf ganama fakkaatus aduun tuuf jetti taatee yeroo dhumaa raajiin raawwatamuun milikiita isaati balballi araaraa akka duraa miti amma cufamuufi cubbus kan michoomii sichi yaadatamu raawwatee baduufi ni waan hundaariyaateera cufamuun balbala araaraa Baabiloon keessaa baakadhaa dachee dhumuuf jedhaa lubbuu keessan oolchaa dachee dhumuuf jedhaa lubbuu keessan oolchaa dachee dhumuuf jedhaa lubbuu keessan oolchaa.
Taatee yeroo dhumaa afaan raajotaatiin inni dubbatame. Yesus bartoota isaas gaara eeggasaarraas dursee kan itti hime. Lolaaf oduu lolaa beelliif naayichoonni utuu mul'atanii. Dhukkubni daddarboon dhubbedduu machaasus daachee qabatanii. Humni waan hundaa dhiyaateera cuufamuuf balbala araara. Baabiloon keessaa baqadhaa daachee dhumuuf jedha lubbuu keessan oolchaa. Daachee dhumuuf jedha lubbuu keessan oolchaa. Daachee dhumuuf jedha lubbuu keessan oolchaa. Baay'eetu hin beekanii jawwichaaf gugguufuu torri dhugaa badee. Raajonni sobduunis saba wallaalchisuu lubbuuf yaaduun ni bee. Yeroo keessa jirru yeroo xumuraati sabni immoo hin dammaqne. Dhiyootii kennamu dhaayichoonni torban isaan harkaan banne. Yerootii baartonni dachee weeraruuni dhugaan kee ukkaanfamu. Yooti kaatee malee rakkoon dachee kana salphaatti ni qabu. Irree kee ol kaasii burqaan Baabiloonii lubbedduu mancaasee. Humna kee mul'adhu waldaa kennisinii dhiiga kee tundeesse. Biyya lafaa kanaaf kan namaa fakkaatus aduun ituuf jettee. Taatee yeroo dhumaa raajin raawwatamuun milikiita isaati. Balballi araaraa akka duraa miti amma cuufamuufi. Cubbuus kan michoomee sichi yaadatamu raawwatee baduufi. Utubashee boosisiira sichi tuutuu Baabiloonii. Ichoomaadhaa cicibsiini qilleensi goolee lafaatti. Yeroo dhiyoot gadhiifamu yemmuu saraarriin argamu. Har'a yeroo nagateeti kennaa diddee waamicha isa guyyaan dhufu suusiinilu cubbuun cubbamaa balleessa.
Daawwattoota keenya sagantaan keenya kun akka isin eebbisaa jiru nan abdadha. Ammallee sagantaan keenya hin xumuramne jechuudha. Faarfannaa itti aansee isin afeeruu jaalladhu immoo dhumti ga'ee kan waan hundaatu xumurri dhufee jira yaa namaa kana hubadhu. Yennaa gammachuu miti yennaa sodaatanii kanaafuu calliftanii maaliif kan raftanii yeroon tsoomaaf kadhataan gooftaatti dhiyaatanii garee Naataaniimiin kan faarfatame. Dhugaadhumattiyyuu yerootti waaqayyoon dagatanii waan biyya lafaa duukaa bu'anii gammachuu yeroo fi kolfa yerootiif kan Kiristoosiin itti dagatanii miti jechuudha. Yerootti Kiristoos duratti dhiyaatanii yerootti ulfina waaqayyoo barbaaddatanii akkasumas tsoomaaf kadhataan yerootti fuula waaqayyoo dura turanidha jechuudha. Kanaafiyyuu haalli biyya lafaa hammam jireenya keenya yoo fuudhu yaadellee hammam yoo nu rakkisellee nuti garuu yeroo hundumaa Kiristoosiin barbaaddachuu akka qabnu olmaa keenya guyyaa keessatti utuu Kiristoosiin hin kadhatin utuu waaqayyootti hin dhiyaatin utuu macaafa qulqulluu keenya hin dubbifatin ooluu akka hin qabne yooma hammam waa'ee jireenya keenyaaf olii gadi fiigna ta'ellee Kiristoosiin immoo dagachuu akka hin qabne sababiin isaas jalqaba irratti akkuma dubbannee turre biyyi lafaa kun dhumteetti waan ta'eef nuti immoo abdii nuuf kenname sanatti galuu qabna jechuudha. Ittumaansinis sagaleen cubbamaa kadhatu dhaga'amaa jira. Gaaddisa fannoo jalaamaaf baata qabeenya lafaa maalsaa abdatta fayyuu kee fedhee dhufuutu ture obsaan danda'usaa hin hubatture. Faarfattoota garee Laatarreeniitiin kan faarfatame dhugumayyuu sagaleen cubbamaa waamu dhaga'amaa jira. Yeroo hundumaa hafuurri qulqulluun nutti dhiyaatee gara Kiristoositti akka deebinuuf cubbuu keenya hundumaatiif aagii akka galluuf dhiifama akka gaafannuuf yeroo hundumaa nutti dubbata jechuudha. Wanti biyya lafaa kana irratti ta'anis xumura baraa nutti agarsiisa jechuudha. Eegaan daawwattoota keenya nuti immoo warra cubbuutti goranii warra biyya lafaa jaallatanii Kiristoos irraa bara baraan adda ba'anii hafan ta'uu hin qabnu. Kanaafiyyuu jalqabaa akkuma dubbanne Kiristoositti dhiyaachuu yeroo hundumaa isa barbaaddachuu yeroo hundumaa kadhannaadhaan fuula waaqayyootti dhiyaachuu akka qabnudha jechuudha. Faarfannaan kunis irra deebi'ee kan nu yaadachiisu faarfannaa kana lamaaniin erga eebbifamtanii walitti deebina. Turtii gaarii qabaadha. Makano badu, wae jalina kiti kute siti kendo, amma kuno du fajira kofta yerodio. Wanti haman kuno du fijira, balangara gara kuno adunya rasara. Biar wakai ni kudan, amma diatera. Kochonke gaera yero gammachu miti yenna sodaatani kanaafu taadhiftani maaliif karraftani yeroon kan soomaaf kadhannaan gooftaatti dhiyaatani yeroon kan soomaaf kadhannaan gooftaatti dhiyaatani. Kan kakabu samuna mota unda furmata yodabu wanne nama unda soda kutani gutama yero sanke satigaru furmane sargama wanti haman kuno du fijira balangara gara kuno adunya rasara. Yana mala farajtu kochonke gaera yero gammachu miti yenna sodaatani kanaafu taadhiftani maaliif karraftani
guddaa keessatti karaa jal'ifame kanaafis murtee qajeelaan lafarra dhaabame uleen jal'ina sabame daraara kenneera guyyichi hamaan dhufe murteenis ga'eera. Wanti hamaan kunoo dhufee jira balaan garaa gara kunoo addunyaa raasaara. Gooftaanillee garaa namaan laafne kadhannaa namoota deebii kan ittiin arganne yeroo cubbuu namootaaf ifaamsi kennamne guyyicha hamaa saniif maaloo soqoqofne. Wanti hamaan kunoo dhufee jira balaan garaa gara kunoo addunyaa raasaara. Cubbama kadhatu dhagahamaa jira hakikachisni badiisa dursee dachiitti ergameera namni wanta lafaatti fiiguus kan lubbuu dagatee Yesus dhiyootti ni mul'ata. Tuti sabate gadi safano jalama bata kabenya lafa masa abdata fayu gebjede rufu tuture obsandanda usa inu bature.
Isarol kaawwatte maal fudhatte sarkaa mee ilmi waaqayyoo otoo inni mul'ate eessatti si argaa bu'aa hojii keetii Isarol kaawwatte maal fudhatte sarkaa gonfoo jireenyaa ibidda tabboodhu hiree borii keetii har'a murteeffadhu gonfoo jireenyaa ibidda tabboodhu hiree borii keetii har'a murteeffadhu Yaadi saafannoo jaalamaaf baataa qabeenya lafaa maal abdataa fayyuu keef jedhee dhufuutu turee obsaan danda'uusaa hin hubatturee. Dafi kotu erga yeroon darbee gooftaan firdiif taa'ee eenyuun kan hin komatu balbala raaraasaa ammallee cuufamne kan abdaafi kotu erga yeroon darbee gooftaan firdiif taa'ee Yesus mirga dhaabbatee siif abdiin kutannee maaf garaa jabaatee har'a garuu Yesus mirga dhaabbatee siif abdiin kutannee maaf garaa jabaatee sagaleen cubbamaa kadhatu dhagahamaa jira hakikachiisni badiisa dursee dachiitti ergameera namni wanta lafaatiif fiiguus kan lubbuu dagatee Yesus dhiyootti ni mul'ata gati hojii sabatee gadi saafannoo jaalamaaf baataa qabeenya lafaa maal abdataa fayyuu keef jedhee dhufuutu turee obsaan danda'uusaa hin hubatturee. Kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya har'aa gara xumuraatti dhufee jira. Amma ammaatti faarsaa nuti dhaggeeffachaa turre faarsaa xumura baraa nu yaadachiisu, faarsaa dhufaatii Kiristoos akka ga'e nu yaadachiisu, akkasumas immoo nuti maal gochuu akka qabnu faarfannaa nu yaadachiisudha jechuudha. Dhumarratti immoo faarfannaa galataa isin afeeruudhaan ani asumaan nagaa isinitti dhaama jechuudha. Gochaa kee hundumaaf hoofudhu galataa, olmaa kee wal kuusee na keessaa dubbata.
ati Elshaadaa'ii hundumaa dandeessaa jechi kee dhugaadha hamma jettu geessaa faarfattoota waldaa sabbataatiin kan faarfatame. Dhugumayyuu haalli biyya lafaa yoo nu sodaachises wanti biyya lafaa kana irratti ta'u mogolee yoo nu buuses garuu Kiristoos Elshaadaa'idha. Waan hundumaa gochuu akka inni danda'u yaadachuu qabna. Abdii qabnu sanatti gammaduu qabna. Kanaaf yeroo hundumaa warra galateeffatan ta'uu qabna. Warra gunguman utuun taane wanta isaaniif godhame yaadatanii warra Waaqayyoon galateeffatanii akkasumas abdii isaaniif laatame hundumaatti jabaatanii warroota badaa jiran hundumaaf immoo sagalee wangeela barabaraa lallabuudhaan Kiristoosin nama hundumaaf lallabuudhaan dhufaatii isaa isa lammaffaadhaaf wal qopheessuu akka qabnu isin yaadachiisuu nan barbaada. Egaan daawwattoota keenya torbeen keessan kun immoo torbee isinitti gara Waaqayyootti deebitanii akkasumas warroota biyya lafaarra jiran warroota Kiristoosin hin beeknee fi torbee isinitti wangeela lallabdanii dhufaatii Kiristoosiif itti maatii keessan ijoollee keessan jajjabeessitan akka ta'u isiniin jecha yeroo hundumaayyuu afaan keenyaan yoo dubbachuu baannellee jireenyi keenya Kiristoosin lallabuu akka qabu warra badaa jiraniif qaqqabuu akka qabnu isin yaadachiisuu nan barbaada jechuudha. Torbee sagantaa haaraadhaan amma wal arginutti nagaan tura. Ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Jage unduma fofuddu galata olma gezol kose nagesa dubata ammu mandandai darumma genima kiyo dindikae nangamne tasuma ati Elshaadaa'ii unduma dandesa kes lugada amma jettu geessa arras boris jirta kan turte kaleessa nallobsa olmaa kee biyyeen galateessa. Tandumanoli auma siti wakatu ke ungalatuma para nabdi kute wae kotumure harka ke dupe gudum pago fure Tandumanoli auma siti wakatu nabdi kute wae kotumure harka keetu dhufe gudum pago fure. Obgatanako abba jalu galanni ke ada umtu simmadalu kavantai adu wanatinabbote iddoon badee ture barbaadee na fuute Obgatanako abba jalu galanni ke ada umtu simmadalu kavantai adu wanatinabbote iddoon badee ture barbaadee na fuute.
ati Shaddai hundumaa dandeessa itti kees dhugaadha amma jettu geessa har'as booris jirta kan turte kaleessa nan labsa oolmaa kee biyyeen galateessa. Oolmaa baay'ee guddaa bara lakkoofsiise naaf ooltetta gooftaa maali yoon beeksise gargaaraa dhugaa koo waa'ee kee nan hima jallan jechisiisu oolmaa kee tolchuma. Oolmaa baay'ee guddaa bara lakkoofsiise naaf ooltetta gooftaa maali yoon beeksise gargaaraa dhugaa koo waa'ee kee nan hima jallan jechisiisu oolmaa kee tolchuma. Galanni kee yoomuu dhageessaan irraatu waan ati naaf goote garaan kun dagaatu haalaan sin madaalu taasuma raawwadhe siibsa fuula gooftaa garaa keen jiraadhe. Galanni kee yoomuu dhageessaan irraatu waan ati naaf goote garaan kun dagaatu haalaan sin madaalu taasuma raawwadhe siibsa fuula gooftaa garaa keen jiraadhe. Ati Shaddai hundumaa dandeessa itti kees dhugaadha amma jettu geessa har'as booris jirta kan turte kaleessa nan labsa oolmaa kee biyyeen galateessa.